Maashaallah tabaarakallah jecha caalu jecha gaarii jecha filatamaa akka ustaaz Raayyaan Abbaa Mancaa baanani jechi ustaazni jedhee feesbuukii fuula isaa irratti barreesse kuni wallaahi rabbiin dhiira akka keessanii kana kuma godhee miliyoona godhee rabbiin nuuf haa oomishu jechuu dhiira akka keessanii kana jechuudha rabbiin miliyoona godhee haa dabaluu jechuu dhiira akka keessanii kana koomentii isaanii barreeffama isaan fuula feesbuuk isaan irratti maxxansan kun wallaahi osoo dhiira tokkooti dubartiin inni jaalatu dubartiin inni kadhatee qaamni isii waraabamee miidiyaa irra bahee jecha akkanaa kana deebisuu hin taane daddaffi nikaa irraa hiikee gadhiisee akka isiin hamilee cabdu taasisaa jechuudha. Jechi kun jecha caalu jechuudha. Booniyee yoo qalbii qabaatte silaa atuu qalbii hin qabdu yoo qalbii qabaatte jechi kun qofti siif gahaadha jechuudha. Wallaalummaa illee hin qabdu. Koomentii isaanii fuula feesbuukii isaanii jala kaa'an kana wallaahi jecha caalu jecha dhiirri kamuu itti yaadeen dubbanne jechuudha. Abshir hamilee narraa hin cabinii. Anaaf ati wanti adda nu baasu yoo jiraate du'a qofaa. Ati anaaf amaanaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam nagiyaaf rahmanni rabbii nabii keenya irra haa jiraatu. Isaantu gaafa du'aaf deemu nutti dhaammate amaanaa dubartii jechuudha. Akkas jedhee barreesse. Kutee gaafa gara ganda akiraa deeman rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam qalbii narraa hin cabinii ati kaleessa gara islaamummaa dhuftee kana islaamummaa keessatti dhalatee guddatee gocha kana sirratti raawwatee abdii si kutachiisee naafsii adda baasuuf yaalus hin milkaa'uufis ta'uu ati ani abbaa manaa keeti akkasii kaafe dubbifachuu dandeettanii jechuudha. Wallaahi jechi inni barreesse baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Wallaahi baay'ee tokko nama gammachiisa. Gizee namni akka haadha abbaa ofiititti jechuudha. Akka haadha abbaa ofiititti gocha kana argeetiniin isii sattare jechuudha. Gizee namni badii takkaan ala fuudhee dubartii meeqa ajjeesaa jiru dubartii meeqa miidhaa jiru kanatti waan akkanaa kana argee jecha onnee namaa isiinuu silaa qalbiin isii cabdee kasilaa waan biraatu ofirra raawwattu jechuudha. Salphinarra waan biraa ofirra raawwattu qalbii isii cabde san gammachiisee jechuudha. Kanaafi barreeffamni kuni siin niitii isaa taatee miti kama biraatu ni gammachiisaa jechuudha. Yeroo ammaa kana namni waa'ee amaanaa dubartii yaadatuutu hin jiru jechuudha. Dubartii irra fuudhu malee hamilee isii cabsuu malee osoo waan feetellee taate tuffachuu malee yaada akkanaa kana hin barreessuuf jechuudha. Wallaahi booniyee ni cubbifamta jechuudha ustaaza kana. Ammaan booda daftee ustaaza kana galtee haadha manaa isaa taate yoon jedhin ni cubbifamta. Abbaan nama qabeenya walii fila akka qabeenya qabuu fi kan qabne walii filatutu qalbii kee garaagara nasirraasaa jechuudha. Ati daa'ima miti jechuudha amma daa'ima miti. Badallee gaariillee waa hunda baratteetiin hin jirta jechuudha. Kanaafuu hin gowwoomin ka xiyyaara oofullee yoo taate irra filatamaan nama jaalatu nama kabaju. Namni qaama qullaa miidiyaa irratti dhiiruma akka isaati qaama qullaa miidiyaa irratti baase kunillee. Tokko kun akkana tokko sammuun isaa akkana tokko kun akkanatti bakka qalbii si cabde san qalbii tantee si jiisee si fayyisee si gammachiisee jechuudha. Kun immoo sammuun isaatiif sammuun namicha viidiyoo gasi dhiise kana akka wal taru mee ilaali. Osoo xiyyaarallee addunyaa tanarra oofee nama akka ustaaza kana hin argattu. Ammallee cubbuu daangaa hin qabne cubbifamta jechuudha. Cubbuu daarii hin qabne sanu cubbuu daarii hin qabne. Dhiirri akkanatti dubartii qaama qullaa miidiyaa irra bahee jecha akkanaa kanaanii qalbii isii gammachiisee jiisuu hin jiru. Yooma san nikaa irraa hiika. Yooma san namichuma salphise kanaa wajji isii salphisuuf tattaafatee deemeta biraa fuudha malee deebi'ee gocha akkanaa kana jecha akkanaa ilaka qalbii namaa jiisu kana siin barreessu jechuudha.
maashaallah rabbiin obboleeyyan keenya horren heerumii rabbi dhiira akkanaa kana isiniif haa kennu ka heerumtanillee rabbiin guyyama keessa akka ustaaz Muhammad Bayaan kana isiniif haa godhu rabbiin hunduma keenya wallahi maashaallah tabarakallah rabbiin addaan isin hin baasin hamaan nama addaan isin hin baasu gocha akkanaa kana dalagee rabbi addaan isin hin baasin yoomillee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel كي جالت أرقمتا ويلكم أشمار كفون عندك السنو على في كيسا أمنتي كوتا جند أسون جني بجراتني وردفتوتا كي يناف كلتو مروني أنك أماماتي ناتاتني نجد جبيستان حركة فيا أرقد أبقيا دمرادة جيا أما اللي لايك شركة جون دقتنا هروني أراتاتني اللي ويلكم بقام يوتيوب channel كي يناقان أفتن إسين سمع ليجرا سنين جدا وردفتوتا كيا سينا سبسكرايب لايك شير قدا ماتي نفتا إجا فيديو كي كارا واي أستاذ محمد بيان تي في واي بونيتي gochi kuni babal'atee jira jechuudha miidiyaa kanarratti gochi irra deemaa samoona kana deemaa jiru kaleedhaan gadda kana deemaa jiru waa'ee viidiyoo qaama qullaa booniyeeti ilmi namaa namaaf nama addaan baasuuf wanni inni hin hojjanne hin jiru jechuudha akka waayyoo namaaf nama addaan baase waa keessaa argatu mucattiin tuni kalee waan feetelee dalaydu tarii wallaalummaadha tarii immoo ijoollummaadha waa hedduu namni waan balleessine hin jiru guddas haa ta'u xiqqas haa ta'u ijoollummallee qabaatullee baattu ilmi namaa ka waan dogongorree jiru kullu banii aadam ka xaa'u jedhanii akkasii ilmi namaa ka balleessine hin jiru aniin har'a gaarii jedhu kunis isiniin har'a ani gaarii jettan kunis baruu waan balleessitan hin beektan tarii wanta namarra ga'u hin beekamu jechuudha kanaafuu namarra murteessuuf hin fiinu jechuu waan tokko namni yeroo jawwalaati yoo dogongore yeroo lammataa immoo barumsa irraa fudhataa jechuudha kan immoo nama maraaf asuma keessatti deebii ta'a jechuudha yeroo ammaa kana siraa babal'atee jiraayyuu waa'ee safuu namaa gizee namni silaa awuraa namaa sattaru namni satirii saaqatee miidiyaa irra fidaa jechuudha akkasii waan akkanaa kana irraaf qoxxobuu qabdanii booniyeen immoo har'a boru osoo hin jenne ka aftaamii isarra filatuuf osoo jettee qalbii kan kee garaagara rarraaftu waa'ee akkanaa kan of jalaa dhiisiti innuu si sattaree satirii ustaazni si sattare kana ofirraan saaqiniiti gadi gara biyya hiyyummaa haajaa rabbi baasa namni jireenya akka gaarii fooqii ijaaree akka gaarii faa jedhu dhaba malee jireenya akka humna ofiitti waan jiraatu hin dhabu jechuudha kanaafi riskii rabbi bal'aadha rabbi riskii isinitti haa banu gali gara mana abbaa keeti abbaan mana keetti kunuus si cubbisa cubbuu daarii hin qabne cubbuu hangana hin jenne kayoomuu keessaan baane jechuudha eega si bira kutee inni har'a dubartii dhabeeti miti barbaade fuudha takkaa miti afur fuudha dhiirri akkana jecha gaarii nama barreessu halkanii guyyaa sababa kan kee waa meeqa ta'e arrabsamee xiqqaatamee tuffatamee jechi meeqa itti ba'ee har'a salphina kee kana kasilaa nama si salphise kana wajjin salphisu salphina kan kee kana si sattaree jecha gaarii kana si barreessee jechuudha rabbiin waliin isin haa bulchu hamtuu isinirraa haa qabu qalbiin dhabin booniyyee abbaa manaa keetitti hin safin abbaa manaa keetitti galii duniyaa jettee dhiira waliin filatinii qalbii ta'e gara nawwashaa washini kanaafi abbaan manaa kan kee kun abbaa manaa gaarii rabbiin sii kenne waanyoo kan kee namni qabu hin jiru nama hedduu tarii abbaa manaa akkanaa qabaadhee jedhee sitti hawwaa kanaafuu qalbiin dhabinii ka xiyyaara oofullee yoo taate jaalalaa fi kabajaa namni yoo namaa hin qabne faayidaan takka hin jiru jechuudha nama jechuun waa dhabullee ka jaalalaa fi kabajaa namaa qabu ka yeroo namni rakkate yeroo namni salphate satirii namaa san nama sattaru ka yaada gaarii yeroo namni dhiphatee gara seenu dhabe yaada gaarii namaa gumaachuu abbaa manaa gaarii qabdaa qalbiin dhabinii ofitti illee taphatinii ustaaza kanatti illee taphatinii ammaan booda qalbii qabaatte atuuyyuu daftee gara abbaa manaa keetii galtaa jechuudha namni isa sii ga'u takkallee hin jiru gaafa cubbifamte inni dubartii dhabeeti miti akkana si duuka booyu jechuudha dubartii dhabeeti miti nama jaalala irraa nama qabdeef si hojii booya malee dubartiin dhabamteeti miti takkaa miti afur fuudha jechuudha kanaafi nama si jaalate kana jaalala ofirratti wallaalin nama si kabaje kana kabajaa kan kee ofirratti wallaaliniiti har'aa boroo osoo hin jedhiniiti rakkinaa jettee of duuban deebi'ini gali gara mana abbaa keetti namni addaan isin baasu gufuun namni isin irratti hin hojjenne hin jiru jechuudha kanaafuu kun gorsa gahaa sii ta'a asumaan viidiyoon tiyoo dhageetti si fayyaddi dhageeffadhu sheer godhaa dhuftoota kiyya viidiyoon kee karraa kana fakkaata
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفيدا أوتو توردفتو يوتيوب channel كي جلت أرقمتن حاجة فيديو براتي ولتدي بنوتي ترتي غاري باي باي وردفتو تكي bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.